Waldaaleen garaa gurmaa'insan hojjetan rakkoo hawaasaaf dirmannaa taasisuu qabu jedhame. Godina Gujii Lixaatti miseensonni waldaa hojii gamtaa Darsaa Saakkee aanaa Birbirsaa Kojowaatti daldala bunaa irratti bobba'an mana barnoota sadarkaa lammaffaa birrii miliyoona 14 oliin ijaaruudhaan tajaajilaaf qopheessaniiru. Dabalata qabna. Godina Gujii Lixaa aanaa Birbirsaa Kojowaa keessatti manni barnoota sadarkaa lammaffaa waan hin jirreef barattoonni isaanii lafa fagoo deemuudhaan aanota biroo keessatti akka baratan dirqamaa turanii jedhu jiraattonni aanichaa. Amma garuu waldaan hojii gamtaa Araddaa Hortee Guddinaa Darsaa Saakkee hojii daldala bunaa irratti bobba'ee jiru mana barnootaa kana ijaaruu isaatti gammaduu isaanii ibsu. Kana gizee bacaa mootummaallee gaafataa turre argannee hin beeknu. Kana sababa waltadacha isa waldiyaa kanaati arganne malee arganneetu hin beeknu. Gizee bacaa moo dhaggata marroo feenuu fi mootummaa gaafataa turre. Kana argatuuf immoo guddoo galateeffanna. Bishaan guutennaan karaa sinqii kennanullee hin qabnu ijoollee tenna beellaan saaxilamaa turte. Tarii achiin katara immoo mana kiraayii kireeffatiisi hiyyeessi danda'e achi dhageeti barsiifatuu hin danda'u. Wanni kun immoo karaa yuuneetiin gara keenyatti dhufeennaan peresenta 100 irratti waan gadda tokko ala qabeenya keenyallee kaffalanii shakkiin tokko ala hamileen fudhadha jechuudha. Rakkoo hawaasa aanichaa kan hubate waldaan hojii gamtaa kun qindeessummaa ofii fudhachuudhaan miseensota waldichaas amansiisuun mana barnootaa kana birrii miliyoona 14.5 oliin kan ijaare ta'uusaa qabaan maallaqaa waldichaa obbo Gammadaa Roobeen nutti himani. Mana barnootaa kutaa olaanaa hin qabnu. Isa kana mootummaa yeroo hedduu gaafataa turreera. Mootummaa callaa eegannu kapitaala qabnu ijaaratu qabna qaama dhimmi ilaallatu jedhamee gaafateennan yaa'iin mirkaneesse jechuudha. Yaa'iin kun mirkaneessee jennaani yuuneniif gabaas kun dhiyaateeruuni deeggarsa karaa yuuneniitiin ta'e gara miliyoona 10 nuu kennanii ka'achirraa hafe iddoo isin argitan kan qabiyyeen kun kabbaa dhuunfaati. Isarraa waldichi kun iddoo kana fudhatee gara hektaaraa 2 ka ta'urraa fudhate qabeenya san kaasaa isaanii san kaffalee manni barnootaa kun akkasitti ijaarama taasifame. Obbo Biraanuu Ijoo kantiibaa magaalaa Darsaa Saakkeeti. Mul'anni waldaa kanaa akka milkaa'uuf darbees hawaasni akka fayyadamuuf hojiin hojjetame jajjabeessaa fi fakkeenyummaa kanneen birootiifis ta'uu kan danda'udha jedhani. Deeggarsa garaa godhane mana barumsaa kana gara birrii miliyoona 14.5 oliin naannoo kanatti ijaarane nutis akka bulchiinsa magaalaatti cinaa isaanii dhaabbachuun lafa kana abbaa qabiyyee mariisinyee karaa inni itti amanan irraa fuudhuu qofa doonteen lafa tanarraa qabeenya cirameera beenyaa isaa amansiinyee kaffalchiinne nuti amansiinya warri waldaa siin kaffalan waan ta'eef lafa hektaara 9 olii isaaniif yaa'u daangessine yeroo ammaa kana manni barumsaa kun komii uummata naannoo kanaa furiisaa fi asirra dhaabatee yeroo gabaabaa keessatti waggaa tokkoffaa isaatti kan walirraa fuudhinsi taasifame. Kaka'umsa guutuun eegalamee baajeta waldichaatiin fi deeggarsa bakka biraatii walitti qabaniin waggaa tokko keessatti piroojeektii xumurame waan ta'eef muuxannoo guddaa nuuf ta'ee kan jedhan ammoo bulchituu itti aantuu aanaa Birbirsaa Kojowaa kan ta'an aadde Bariitee Yohaannis. Injaara lafa nuu kennaa gaafadhan baajeta gana gi'u eessaa fuudhanii akkamiin milkeessuu danda'anii gaafanne nuti kaanu akka aanaa Birbirsaa Kojowaatti nuufis waldaa muuxannoo ta'e jechuudha. Projektii waggaa tokko keessa fudhatame projektii waggaa tokko keessa xumurame jechuudha. Ka ongoongiin kan ka waan tokkoon kan hordofiif deeggarsa isaa aanaa ka hordof akkuma jiru ta'e aanaa ala koree biroo jaaratanii koree teknikaa ofiin gurmeessanii waldaa hordofee projektii isaa birriin jedhame sun gara biraa middaa bitaa biraa odoon kun goriin kontiraaktarii amanamaan nu ijaaruu qabadhanii waldaa waggaa tokko keessatti projektii gosa kanaan projektii ajaa'ibaa projektii aanaalee biraas fakkeenya ta'u projektii godinaalee biraas fakkeenya ta'u projektii kana ijaaranii waldaa xumura keessaa isaan waldaa tokko. Fuldurattis waan mana barnootaa kana barbaachisu kamiiniyyuu cinaa kan dhaabatan ta'uusaas waldichi mirkaneesseera. Kana qofaan daangaa odoon ta'in ammas daballee kaane maatiraalii mana barnootaa kana keessa jiru qaama dhimmi ilaallatulee gaafata ifis waldichi waan barbaachisooti haguutu. Kana qanna jechuudha. Garuu waldaan ijaaramuun baay'ee gaariidha. Manni barnootaa kun barattoota 600 yeroo tokkotti kan keessummeessuu danda'u yoo ta'u yeroo dhiyoottis eebbifamuun hawaasaaf tajaajila kennuun ni eegalasii jedhameera.